Bakka nama itti argameeti jiru egaa magaalaa Finfinnee bakka addaa Makkanniisaa jedhamu mooraa Makkana Yesuusii Sagalee Misraachoo jedhamu keessattidha. Sababan asitti argameefis ammoo egaa dhaabbanni Akimool Initiative for Development jedhamu sababa dhibee busaatiin lammiilee keenya haala addaan miidhamanii jiran ka godina Wallagga Lixaa naannoo Begii fi Gidaamii addatti ammoo Qellem Wallaggaa keessatti dararaa hamaa argaa jiraniif deeggarsa walitti qabaatti kan isaan jirani. Egaa Koree isaanii kanneen gargaarsa kana walitti qabaa jiran cinatti argamu isaanii waliin isin barsiisa. Haalli gargaarsa kanaa maal akka fakkaatu isin biraan ga'a. Egaa mee walaa barru. Maqaan koo Taaddasee Araggaan jedhama. Dhaabbanni kun dhaabbata Akimool Initiative for Development jedhama. Akkuma beekamu kanaan dura dhaabbanni kunis quba qabdu ta'a godina Horroo Guduruu Wallaggaaf Wallagga Bahaa fi naannoo Booranaatti gargaarsa gochaa tureera. Imaana uummatarraa funaanaa ture kallattii himaan geessee qaamaan bakka rakkoo sana ofuma deebinee raabsaa turreerra jechaadha. Amma immoo naannoo Wallagga Lixaaf Qeellam Wallaggaatti dhibee hamaatu jira buusaa. Akkuma miidiyaa irratti argaa jirru baay'een rakkoo keessa jiru. Amma gara hospitaalaatti deemuufillee gaariitiin kan isaan deemaa jiranii jechaadha. Bakkee sana ammallee iji xiyyeeffannoon namoota baay'ee hir'uudha waan ta'eef dhaabbanni kun kaka'umsa godhatee ammas ijasaa gara sana godhateera jechaadha. Ammas isuma kana koreen kun ammas hundaa'e akkuma kanaan dura imaana uummatarraa fuudhe ammas gara sana imaluuf naannoo Makkanniisaatti Finfinnee keessatti jechaadha. Mooraa Makana Yesuus Sagalee Misraachoo keessattis argamna jechaadha. Tole mee namoonni achitti dhibee kanaan miidhamanii jiran tokko daawwaa dhabaniiti kan isaan jiranii akkasuma waan nyaatanii dhabanii jiru. Dhaabbanni keessan maal fa'aa namarraa fuudhee maal fa'aa qaqqabsiisa? Gargaarsa artattamaan kun gosa gargaarsaa maal fa'aa hammata? Dhaabbanni kun amma yeroof waan akka uffataa, waan akka nyaataa, waan akka ittiin qulqullina ta'uu fi dabalataan illee karaa ogeessotaa, karaa waan akka daawwaa kana qoricha kanaallee fuudhuuf waan hundumaa eeyyama argatee illee xumuree qophii xumuree jira jechaadha. Wanta uummanni keenya bakka kanatti nuuf fidu immoo kallattii maaliin geessan jechaadha. Maal fa'aa akka fidanidha kan isin uummata keessan gaafattan? Gosa gargaarsaa maal fa'aa akka dhufu barbaaddu? Gosa gargaarsaa keessaati waan akka nyaataa daakuunis hin ta'a, paastaanis hin ta'a, mokoroonis hin ta'a, zayitnis hin ta'a. Gosa nyaata hundumaa jechaadha. Waan itti meeshaa qulqullinaas waan akkasiis jechuudha lalu. Toleme yoomii kaaseeti kan isin hojii kana eegaltanii haga yoomiitti immoo itti fufaa? Waan jalqabne torbee dura haala tokkotiin waan namni bakka kanas hin barree baay'een isaanii nu gaafatu. Reefu garuu gara hojii isaatti gallee yoo dandahame torbee lama keessatti wanta kana funaanne uummata sana biraan hin geenya jenne yaalii gochaa jirra. Ani Tamasgeen Afataan jedhama. Waajjira Akimool Initiative for Development keessan hojjedha. Akimool Initiative for Developmentiin kanaan dura hawaasa naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa keessaa buqqa'aniif gargaarsa namoota adda addaarraa walitti qabee yeroo adda addaa geessee ture. Kanaanis egaa namoota gara 50 caalatti deeggarame. Ammas immoo sababii dhukkuba busaa naannoo Qellem Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa keessa hawaasa miidhaa jiruun kan ka'e gargaarsa nyaataa kan nyaata hin taanee fi meeshaa qulqullinaa walitti qabaa jira. Egaa meeshaa kana kan walitti qabnu naannoo Makkaanniisaa magaalaa Finfinnee Sagalee Misraachoo mooraa Sagalee Misraachoo keessatti. Mee amanamummaan keessan yookaan eeyyamni seera qabeessummaa keessa maal fakkaata? Namoonni akkamiin hubannoo qabaachuu qabu jettanii yaaddu? Baay'ee gaariidha. Waajjirri keenya durumaan yoggaa dhaabatu waan lama irratti xiyyeeffatee dhaabate tokko guddina yookaan immoo namoota sababii adda addaatiin hanqina adda addaa qabanii gargaaruudhaan leenjiidhaan yookaan immoo galiidhaan gargaaruudha. Inni kan biraan immoo akka tasaa rakkoo balaa hongeen ta'uu danda'a, lolaan ta'uu danda'a yookaan immoo namtolchee ta'uu danda'a. Waan akkasii immoo yoggaa uumamuu gargaarsa atattamaa namoota garaa laafanirraa biyya keessaaf biyya alaarraa walitti qabee deeggaruudha. Kanaan egaa eeyyama qabaa. Inni kan biraan waan adda addaa walitti yoggaa qabnu fuunee deemna. Yoggaa otoo fuunee hin deemiin duraa sirriitti galmeessinee yoggaa fuurraa fuunu hin galmeessina. Namoota adda addaarraa yoggaa inkaayindi yoggaa fuunu register goonee yookaan immoo galmeessinee fuuna. Inkaashii immoo yoggaa fuunu baankii beekamaa
baankii mootummaan ayyamamee nu kennametti gala jechuudha maallaqni. Sana booddee meeshaa kana haala seera qabeessaan beeskifnee mootummaa qaama mootummaa dhimmi ilaalu wajjin wal mallatteessinee fuunee deemna. Erga fuunee deemne immoo bakka rakkoon sun jiru yoggaa geenyu bakka hawaasni jirutti bakka qaamni mootummaa dhimmi ilaalu jirutti bakka immoo bakka bu'iinsa bakka bu'oonni qaama miidhame qaama kan immoo nama miidhaaf saaxilame kana dubartoota dargaggoo maanguddoo immoo kas qaama miidhamtoota bakka isaan jiranitti meeshaan kuni akkaataa ittiin kenninu karoorfanna jechuudha. Sana booddee immoo yoggaa karoo sagantaa kana yoggaa gargaarsa kana kennus akkasuma isaan bakka isaan jiranitti kennina. Namoota immoo fudhatan kanallee mallatteessifnee suura isaanii qabannee yaada isaanii illee fudhannee fuula duraafis immoo akkaataa rakkoo kanarratti hiiknu isaa wajjin mari'annee deebinee dhufnee waan kennine kana immoo hunda isaa deebisnee warra nuu kennan qaama nuu kennan kanatti immoo deebisnee haala kennaa keenya kana hundasaa hin gabaafnaa jechuudha. Haala kanaati kan jiru. Galatooma ulfaadha. Shigaatis ulfaadhu baay'ee galatooma. Mee walaa bara. Maqaan koo Obsaa Kabaan jedhama. Dhaabbata Akimoon Initiative for Development keessatti data management and documentation officer ta'een hojjedha. Yeroo darbe uummata keenya Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti rakkoo buqqa'insaatiin isaan mudateen rakkoo garaagaraa keessatti gargaaraa tureera. Ammas immoo kallattumaan gara lixa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaatti dhibee busaatiin miidhamaa jiraniif qaqqabuudhaaf karoora baafatee jira. Kanaafuu namni hirmaachuu barbaade asirratti hawaasa keenya gargaaruuf nama ta'uun qofa gahaadha. Kanaafuu namni gargaaruu barbaadu lubbuu tokko oolchuu hin danda'a jedhee waan danda'uun karaa tola ooltummaas haa ta'u karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u karaa kamiin iyyuu humna qabuutiin hawaasa kana bira akka dhaabatuudhaaf waamichan godha. Ani kanaan alatti kan inni dabarsuun qabu garuu namummaan qofti gahaa akka ta'e nama gargaaruudhaaf namni kamiyyuu Oromoo ta'ee kan maqaa ittiin waamamu hundumtuu saba kana bira haa dhaabatu, guyyaa rakkoo kanatti bira haa dhaabatu, daa'imman haadholii akkasittiin dhibee busaan miidhamaa jiran bira haa dhaabatu jedha. Galatooma. Mee walaa bara. Ayyee maqaan koo Samaachoon jedhama. Dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Jiraata magaalaa Finfinneeti yeroo ammaan kana. Akkuma beekamu waamicha Akimoon Initiative for Development nuuf godhe. Kana duras waamicha sanaatiin kakaanee kennaa hanga humni keenya danda'u kennine maqaa dhaabbata keenyaan hanga humni keenya danda'u kennine uummata keenyaaf qaqqabnee jirra. Amma immoo hin beekna. Dhibee busaa maal akka nama godhu kana duras dhukkubsannee beekna. Namoota baay'ee illee akka addunyaatti illee dhibee baay'ee sodaachisaadha. Ammas uummanni uummata Wallaggaa gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gahaadha. Oromoo ta'uu yookaan immoo maal ta'uu miti. Nama ta'anii miti dhaabbatanii deemuun qofti gahaadha. Guddaa abbaa qabeenyaa kana ta'uun hin barbaachisu. Nuti gargaaraa jirra. Warri kana miidiyaa keessan ilaalanis dhufanii otoo gargaaranii bakka argamaa immoo isin beeksistaniittu akkuma sanaatiin otoo dhufanii gargaaranii waamicha jedhu dhiyeessina. Guddaa galatooma. Hayyaniga kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkuma amma argaatti turtanii dhimmi gargaarsaa wal qabatu dhimma atattamaati. Namoonni gargaarsa kennuu barbaadan akkasuma tumsa gochuu feetan magaalaa Finfinnee bakka adda makkanniisaa jedhamu mooraa makkana Yesuus sagalee misraachoo jedhamu keessatti gargaarsa keessan akka fiddan nullee gama keenya waamicha kan isiniif goonu ta'a jechuudha. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Lammii ewalee birmaddaa. Lammii ewalee birmaddaa. Ya lammii ewalee dhaabaddaa. Ya sanyii kootaa ulmalee maal qabnaa.